Haaya akkam jirtu daawwattoota koo kabajamoof jaallatamoo nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii anillee nagaa guutuun qabaa galanni waaqaaf haa ta'u har'ammoo mucayyoo xiqqishuu mucayyoo koo irratti piraankii ajaa'ibaa wayii yaadeen jira innis piraankichi wayyaa bilisummaa wayyaa abbaa manaa kiyyaa suufii hidhadhee bakka wayii dhaqee tan dhufaa taa'e manan jedhaanii yoo gemna taate mee maal akkanaan jettu wayyaa kana baasinaan jetti moo narraa bareede moo narraa hin bareedne jedhee wayyaa sana kaawwadhee gaafadha. Mee turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Narraa bareeduu ilaalmee. Baasa surree gaashee. Maaf kan baasa surree gaashee yaaluun. Narraa bareeduu narraa bareeduu. Baasa shaamisi. Narraa bareeduu qollee mucaa. Maal taatee mucaan qonnee mucaa qooyee. Sinirraa bareeduu. Mucaan shaakantamoo maal inni qooyi. Narraa bareeduu zakkiin inni kun maal ta'e beekaa. Maali? Maali narraa bareedne? Inta carqii foolduutu xuraa'aa ta'e be. Carqii foolduutu xuraa'aa ta'e. Amma. Mucaan ijjiin narraan bareeduu ila jakkeetti sirratti keewwadha qoci ciqiitii si kaatu maa caqaccalta oo kan gaashee yoo ta'e maal rakkoo qaba. Maal rakkoo qaba. Kan kunuu dhugdu kan gaashee yoo ta'e mucaan nadhoowwan amma sagantaa wayiin deemaa jiranii eeba wayiin deemaa jira. Mucaan qoriin narraan bar ilaalu qori. Narraa bareeduu. Mucaa kun kanatu narraa bareedne. Kun zakkeedha maal ta'e ittiin hin zakkiis baasa. Ammayyuu gaashatti nan himtu moo inimta ila anamman baasu nan qoriin anamma nan deemaa amman bareeduu akkanatti. Yoon baasu baadde hoo. Yoon baasu baadde nimtaa? Amma namaan godha seetila. Anuu maastikaa sii bitaa, anuu karameellaa sii bitaa, gaashatti nan himtu akkanatti nan deema amma kun narraan bareedu. Inimtaa? Beeyyesuun. Narraan bareedu. Maal ta'e mee shaamisiin kan isinuma kan gaashee ta'eeti? Uffata makaraa qabduun kaawwattanii dheeraa turaa ifaa uffanni koo. Karaa duubaa ilaalee karaa duubaa narraa bareedee jakkeetti natti guddate moo natti xiqqate moo. Dhibbaa baasa amma dakkee wadhee dan qophaa'ee deemuudhaa ta'ee amma sharaa gaashee baasa surree gaashee shaamisii zakkiillee baasa. Muluun sirraan bareedu muluun ta'u baasa. Inni jechuudhaan. Nanima. Amma waan tokko sitti himu. Anamma keewwadhee sagantaan deemaa eebba wayitii suufii malee hin ta'u dirqama keewwadhee deemaa. Kanammoo maal kan baasa reekka? Kanammoo kan lafa kaaree kunoo kanammoo kan lafa kaa'a. Ishee kamtu ta'a akkanatti immoo deemu. Omtuun ta'uu kana hundumaa keessa omtuun ta'uu. Ishee kana bicha irraa baasee jakkeetti bicha itti nanimin oolu qabi kan itti nanimin kana bichaadhaan hin deemaa nanimin zilmi jedhe ishee. Mucaan ishee akkatti gahee jabaattu maalidha? Maal isa sana zilmi ilaala jakkeetti qabiidhe narraa bareedanii akkanatti yoo deemu sun akkanatti shaamisiidha akkanatti. Mataan kun bareedaa duwwaan ilaalamee amma. Waree dhiisitti mataan kun bareedaa.
bakkee. Nani odeessi suuma maalin godhani odeessi. Innaa nagaa shaggalee carqii keessan keewwattee surree keessan zaqqii keessan maal keessan jedhi odeessi hoomaa siin waan odeessi maal odeessi. Maashiin kan akkanaa amma laa waan tokko si kadhadha waan tokko qofa har'a bichaa nani miidha har'a bichaa nani miidheeti nani nan deema kanatti narraan bareedu mee maal mata ebe yaa'u mee maal mata ebe mee maal ta'e narraan bareedu isa hundumaa moo dhiisee akkana kan kiisee kaayee deemu. Mee akkatti bareedu maal ta'e nani bal'atee mooni maal ta'e. Sitti faladhe garuu gaashatti nimtamoo sitti faladhe shi biraan kisirratti hojjedhee sitti faladhe biraan achi ilaalila biraan kisirratti hojjedhe daawwattoota keenya argitan akkatti ishiin iyyitu.